jirtu barattoota har'a kan waliin ilaalluun saayinsii naannoo kutaa 6ffaa boqonnaa 4dha. Boqonnaan 4 naannoo hawaasaa jedha. Mata duree kana jalatti waa'ee baha Afrikaa ni barannaa. Baha Afrikaa jechuun naannolee Afrikaa keessaa tokko yoo ta'u kan biyyi keenya keessatti argamtudha. Biyyi keenya baha Afrikaa keessatti argamti jechuudha. Akkasumas iddoo biyyoota baha giddu galeessaa fi Eeshiyaa wal quunnamsiisudha. Akkuma kaartaa kanarratti ilaallu baha Afrikaa jechuun warreen kanadha. Biyyoota baha Afrikaa wal quunnamsiisa. Akkasumaan immoo ardiin Eeshiyaan asiin argamti. Ardii Eeshiyaa kana wajjin bakka wal quunnam Afrikaa fi Eeshiyaa bakka itti wal quunnamanidha jechuudha. Bakki kun barattootni dhimmoota hawaas dinagdee baha Afrikaa akka hubataniif qabxiilee ijoo boqonnaa kana keessatti dhiyaatanii jiru. Isaanis biyyoota baha Afrikaa, baay'ina uummata baha Afrikaa, wantoota akkasii ni ilaalla jechuudha. Biyyoota baha Afrikaa irraa yoo ilaallu biyyoonni baha Afrikaa naannoon baha Afrikaa biyyoota 11 qaba. Biyyoota 11 jechuun warreen kanadha jechuudha. Kun baha Afrikaadha. Tokko Sudaan, Itoophiyaa, Eertiraa, Asmaraa, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Ugaandaa, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, warri kun as Ruwaandaa jirti, Burundiin jirti. Kan walumaa galatti 11dha. Kun biyyoota Afrikaadha jechuudha. Warreen kun baha Afrikaa keessatti argamu jechuudha. Naannoo baha Afrikaa bal'ina lafa iskuweer kiiloomeetira miliyoona 5,775 ta'uu qaba jechuudha. Walumaa galatti bal'ina baha Afrikaati jechuudha kun. Kan itti aanu baay'ina uummataa biyyoota baha Afrikaa jedha. Baay'inni uummataa baha Afrikaa yerootti dabalaa adeema. Haaluma kanaan lakkoofsota baay'ina uummataa kan biyya irraa biyyatti garaagarummaa qaba. Biyyoota baha Afrikaa keessatti biyya uummata lakkoofsa guddaa qabu Itoophiyaadha. Kana jechuun kitaaba keessan irratti akkuma agarsiifameeru kun baay'ina uummataa biyyoota baha Afrikaadha jechuudha. Akkuma asirraa ilaaluu dandeenyu baay'ina uummataadhaan guddaan lakkoofsa sirra jiran keessaa kan Itoophiyaa guddaadha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan baay'ina uummataatiin akka baha Afrikaatti tokkoffaarra jirti jechuudha. Akka tilmaama bara 2013tti baay'inni uummataa Itoophiyaa miliyoona 114,963,588 ni ta'a jedha. Kun baay'ina uummataa bara 2013 jechuudha. Baay'inni uummataa Itoophiyaa haala ammaatiin baay'ina uummata biyyoota Keeniyaa fi Taanzaaniyaa yoo walitti dabalaman wal qixa ta'u. Kana jechuun baay'inni uummata Keeniyaa fi baay'inni uummata Taanzaaniyaa yoo walitti dabalame hamma Itoophiyaa ta'uu danda'a jechuudha. Kun baay'inni uummata Itoophiyaa baay'ee guddaa akka ta'e kan ibsudha jechuudha. Naannoon fiizikaalaas baay'ina uummata biyya tokko keessatti gahee qaba. Isaanis qilleensa baramaa, biyyee fi biqiltoota fa'aadha. Kana jechuun naannoo tokko keessa baay'inni uummanni akka baay'atu kan taasisu qilleensi baramaa, qilleensi isaa mijataa yoo ta'e biyya sana keessatti uummanni ni baay'ata, baay'inni uummataa ni dabala. Biyyee fi biqiltootni biyyee gabbataadha yoo ta'e, biqiltoonni baay'inaan jiru yoo ta'e, wantoonni akkasii naannoo sanatti uummanni akka baay'atu jireenyaaf mijataa waan ta'eef naannoo sanatti akka uummanni baay'atu baay'ina uummataa keessatti gahee qaba jechuudha. Akkasumas siyaasnii fi haalli jireenyaa mijataa yoo ta'an baay'inni uummataa biyya sanaa guddachaa deema. Siyaasni biyya sanaa haalli jireenyaa mijataa yoo ta'e wantoonni akkasii kun baay'ina uummataa irratti gahee qabu jechuudha. Warreen kun mijatu yoo ta'e biyyi sun baay'inni uummata isaa guddachaa deema jechuudha. Biyyoota baha Afrikaa keessaa biyyi uummata lakkoofsa xiqqaa qabdu Jibuutiidha. Jibuutiin biyyoota baha Afrikaa jedhan keessaati. Jibuutiin ishee uummata baay'ina uummataatiin lakkoofsa xiqqaa qabdudha jechuudha. Baay'inni uummata biyya tokko akka guddatu wantoota taasisan keessaa kan inni biroon
immoo saffisa dhalachuuti. Namni baay'inaan ijoollee godhate yoo ta'e, ijoolleen dhalatan baay'achaa deemu yoo ta'e, saffisa baay'ina uummataa irratti gahee qaba jechuudha. Saffisni dhalachuu guddaa ta'ee duusi xiqqaa taanaan yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsi uummataa ni guddata jechuudha. Namni baay'inaan kan dhalatu guddachaa deeme, kan du'u immoo yoo baay'achaa deeme, baay'inni yoo xiqqaachaa kan du'u yoo xiqqaachaa deeme, baay'inni uummata biyya sanaa baay'ee dabalaa jechuudha. Ida'insi lakkoofsa uummataa dhaabbataa miti, yeroo yerootti dabalaa jira. Kana waan ta'eef baay'ina uummata biyya tokkoo odeeffannoo yeroo yerootti argameen hamma kana jechuun rakkisaadha. Namni yeroo iddoo tokkotti baay'inaan iddoo tokkotti baay'inaan dhalata. Kanaaf wantoota akkasii akka baay'ina uummata biyya tokkoo tilmaamuuf ni rakkisaa jechuudha. Kanaaf yeroo tokko baay'inni uummata Afrikaa bara 2013 miiliyoona 364,874,479 akka ta'utti tilmaamama jedha. Kun egaa bara sanatti kan baay'inni uummataa lakkaa'amee turedha jechuudha. Baay'ina uummataa warreen baha Afrikaa ta'an Burundii, Eertiraa, Itoophiyaa warreen kan lakkaa'amanii bal'inni iskuweer kiiloomeetiriidhaan bal'inni biyyoota sanaa akka kanatti kaa'ameera. Magaalaan guddoo isaanii kanadha. Baay'inni uummata isaan qaban immoo asiin kan kaa'amanidha jechuudha. As keessa yoo ilaallu baay'ina uummataadhaan guddaan eessadha jechuudha? Itoophiyaadha jechuudha. Itoophiyaan amma kana qabdu baay'ee guddaadha jechuudha. Akkasuma immoo bal'inaan iskuweer kiiloomeetiriidhaan kan baay'ee guddaa ta'e irraa akka ilaallu Suudaanidha jechuudha. Sudaan miiliyoona 1.8 ol qabdi. Kanaafuu Sudaan guddoodha jechuudha. Akkasuma immoo bal'inaan xiqqoon immoo eessadha? Jibuutii jechuudha. 23,200 qabdi. Jibuutii xiqqoodha jechuudha. Akkasumas baay'ina uummataatiin 988 qabaachuun xiqqeenya irratti argamti jechuudha Jibuutiin. Namni Gilgaala keessan immoo waliin haa ilaalu. Biyyoota baha Afrikaa keessaa baay'ina uummataa olaanaa kan qabu kan xiqqaa qabu jedha. Baay'ina uummataa olaanaa kan qabu kamii? Asirraa yoo ilaallu Itoophiyaadha jechuudha. Itoophiyaan baay'ina uummataatiin guddaa baay'ina uummataa baay'ee qabdi jechuudha. Akkasuma xiqqoon immoo yoo ilaalle Jibuutiidha jechuudha. Jibuutiin xiqqoodha. Lammaffaa irratti bal'inni lafaa irratti hundaa'uun biyyoota baha Afrikaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti tartiibessii jedha. Bal'ina lafaa irratti hundaa'uun yoo ilaalle, bal'ina lafaa irratti yoo hundoofne ilaalle Sudaan meeqadha? Tokkoffaadha jechuudha. Sudaan tokkoffaadha. Itoophiyaan lammaffaadha. Kan itti aanu immoo Taanzaaniyaadha jechuudha sadaffaa irratti. Kanaan ilaaluu dandeenya. Kan itti aanu 4.3 iddoowwan hambaalee beekamoo baha Afrikaa jedha. Kana kutaa itti aanu irratti waliin ilaalu ta'a. Nagasitti akkasuma ariifatee akkasiin yeroo gadhiifnu viidiyoowwan akkasiin qaqqabaniif chaanaalii kana sabskiraayib gochuun, viidiyoo kana laayik gochuun, akkasuma immoo hiriyoota keessaniif qooduun, yoo yaada qabaattan immoo komentii irratti beeksisuun hin dagatinaa. Galatoomna.